Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Totoo jaallatama immoo chaanala keenya Gobeeloo Tuutirraa biyya alaa kanaa qophiiwwan ajaa'ibsiisoo fi qophii seenaadhaa kan ta'e nama tokko walitti dhiyaatee jira. Har'aan kanaas egaa nama tokko inni ofitti argama. Namni kun seenaa waan akkam qabalaati. Namni egaa seenaa garagaraa qaba. Biyya alaa biyya irraa deemee waan itti adda qaba. Kunis akkasuma waan biyyoota isaa keessatti sun beekamu biyyoota adda addaa namoota namoota biyya Itoophiyaa keessaa fi bakka jiraatan irraa seenaa adda addaa barbaadee walitti qabee dhiyeessuuf kanaa jedhee bira akkuma seentanii baay'ee keessan godha. Eenyaa jennu maqaa irraa eegale. Bismillahirrahmanirrahim. Maqaan kiyya Awwal Adam Umari. Godina Harargee bahaa. Aanaa Jaarsoo. Araddaa Malkaayii Muteen dhalate. Kana fakkaata maqaan kiyya. Bareeda. Namni awwal seenaan ta'e baay'ee maal fa'a tajaajila irraa gaariin nama kan mudannoo kan jiru waan ta'eef kan jiru. Ati wanni sun gadi baay'ee salatee akka mana dhiisee ilma namaa kana waan adda addaa mudatu maal sun gadi waan sun gadi irraa maal yaadu. Dhugaadha. Wanni namoota hedduu jira. Hangaafaan xiqqaa irraa kaasee haromarraan deemu jira. Haromarra deemu jira. Ati waggaa meeqaaf biyya baate? Anaa waggaa kudha sadiitu biyyaawee. Ati waggaa kudha sadii. Hayyee. Gaafaan deemu san ni yaada akka waan taarikaa. Hayyee. Korbeessi tokko uummatii jalaa gurgure. Hayyee. Bakki isaan gurgurtee baafne. Korbeessee eeginaan jenni. Eeginaan jennitti lingasatti korbeessa. Waaree kuma normaan cuquchise. Achuma korbeessa gurgurte. Gaafatti gurguree beektaa? Qarshantama korbeessi. Ayi. Qarshantama korbeessi. Korbeessi akkulaate. Korbeessi guddaa bareedaa haa. Akkam jaa. Qarshantamni sun qarshantama sana ishee baradhee hogguu wacaala dhufe. Qarshama shantama sana irraa ni yaadadhaa waan seenaati wanni sanii wacaala kun dhufe. Wacaala feeyyooniitu qabas jijjigeetu qarshii kudha shan nooliin. Qarshii kudha shan bichaa. Amma 350. Qabas qarshii kudha shan. Ammoo 350 amma. Amma 350. Jijjigaa fi cina san jidduu noo qarshii torba. Yoo ayyee. Amma 200 200. Tuba ergaanii fi achirraa deemu. Okay. Egaan achirraa deemee wacaalee dhufe. Egaa wacaalee dhufe. Qarshii 50 irraa jaakeeta tokko bitadha sana akka malee jaaladhu. Nama karaa deemee huccuu bitadha. Amma achirraa osoo jaakeetaa san bitadhee deemu. Gadda biroo na dhorkanii. Sodaa. Yoo sodaadha xiqqishaadha. Tuba akkamitti gadda barata karaa kan gadda kan namatti dhiise. Amma achirraa hin qarshii 50 sanii irraa qarshii 20 naafe 30 nyaadhe. Karaa jijjiiramtee beeksitaadhe. Tuba gaafa sodaadha tuba gaafa kan gadda deebine yaafee achirraa hin amma jijjiiratti fi jaakeetaa hattuu wal kanarraa baafate. Bakka jimaatti gurguran keessa rafee achumaa keessanarraa baafate jaakeetaa. Tuba jaakeetaa dhabdee. Jaakeetaa dhabee maallaqaas dhabee akkamitti amma achirraa hin gabbaalishummaa eega. Baalish. Hayyee. Mucaa tokko ijoollee jaarsooti. Naa bitee baalish dalagadhu an jeen jijjigarra baalish eegalee ammaas wacaalee deebi'ee baalish eegalee hargee isaa dhufe. Baalish dalagee baatii 8 kana illaa biroo akkasitti biroo baatii 5 taa'ee. Tuba gilaan gaanii baddii amma kana akka gaddaatti wacaalee suwaata kuma dheessa. Akkasuma ta'a. Baalish. Hargee isaa osuma kana tuba biroo geessu. Kanuma hojii biroo ga'e hogguun biroo ga'e jabaachaa tuman deemu jira beektaa. Hayyee. 2008 gaafa Barack Obamaan aangoo qabatan Musaa Sonsee. Barack Obamaan mootummaa Afrikaa jechuudha. Inni aangoo qabatu san ati Musaa Sonsee jira. Hayyee. Achirraa addoonni gaafas rakhisha nama hedduu nama keenya kana fixee jirti. Ijoollee laga midhaan hedduu fixee. Achirraa gaa nuti eegee isaan dhuma saayiban keenya nuuf dhaafanii eegaluman. Hin dachaan booda inni bakka soddoonni sun damitte. Nama seentaa garaa jabaatanii namni solloqee nama kudha wayyaas deebi'e gaggeessan namummaa fakkaatu akkana laalta nama lubbuun jiru. Akkasitti achi ijoolleen san
akkamalee garaa nu jabeessite wanti isa kumsaanii kan taa'u miliyyoonni seen naaf saayiban kiyya tokko ijoolleen sin lama suudiidha jirti akkasitti gara Yemen baane Yemen egaa baatii sagal teenya Yemen akkasii mucaa keenya Yemen hojii teenya ammas baatii sagal teenya Yemen Yemen baatii sagal teenya booda nooliin gaafas kan amma qarshii kuma sadii reyaala suutii tun qarshii dhibba shantam. Doonni meeqaan nama geessisi meeqaa? Doonni Doolaara 50 bicha. Qabaan geessisti. Qarshii Itoophiyaadhaa gaafasa meeqa? Qarshii Itoophiyaa gaafasa wallahi hin beekne shiraaf. Hayyee. Akkasitti. Yemen eegale ite hoo Yemen baatii meeqa? Baatii sagalii taa'e baatii sagalii ogguu taa'e noolii dalagadde nooliin dhibba shantam illaa uduuda suudii illaa qamis. Hayyee. Akkasitti Abdurrahmaan Dheeree yeniin ijoollee sirbi sargoo tokko baay'ee warra dhugaa taarifa. Warri durii warra ammaa kanaaf ijoollee matanaaf. Amma ijoolleedha sun nuti warra. Akkasii gamjaa keenya achirraa dhibba shantam kafaladhee illaa qabis guyyaa 15 yaanee gaafas nama tirsan nama dhibba shantama fuudhan deemanii namoota nama dhibba lama fa'a. Yoo miiraa yaadda. Sargoon ifa. Miiraa yaadda. Jiru shaawari gaafas. Akkasii achirraa ijoollee saayiba keenya tokko waa itti waas dura jira. Waa nooliin biraan dhaqoo sin qabu. Abdurrahmaan Dheereen kun ni jaadadha illaa amma. Kawaan illaa ammaa na fakkaatti. Akkasii haa tokko rabbi akkasuma bakka jecha kun qamis kullaa asuma keessa yaaree ilaaladhaan hunji. Abdurrahmaan Dheereen sun amma lubbuun jiraachuusan feeta. Wallahi hin beekne gaafata meeqa. Akkasitti jiraachuun ol gaalima namaa hunduu jiraata. Yeroo maatii waa qaban. Akkasii mucaa kan nyaachirraa re'ee torbaatee dhagguma ni jeessanitti halkan tokko guyyaa tokko madiina askarii janii ilaalla qamis kana keessa mooraan askaraa kan inni ture osoo cinaa yaanuu halkan tokko guyyaa achi keessa gayyaanee re'ee argatan. Dhibba lama gaafas. Dhibba lama suudii. Dhibba lama suudii. Dhibba lama suudii jechuun ammaa irratti maallaqa Itoophiyaa. Akkasitti baatii lama taa'ee ijoolleen ta'ee akka mul'atu jirtu suudii riyaad warree daawwii jiru mani beeka. Usmaan tarree tokko fa'aa rashaa taatan fa'aa jedhin ijoollee gadi fanya ijoollee fa'aa. Amma Jerrizan akkasitti na yaamanii akkasitti waadii ta'uu asirratti. Meetu eeggachuu dha suudii kanatti gaazila kana karaa kana caccabsitee jechuudha akkanatti mudannoo adda addaa qabaachaadhaa karaa kana irra soota diimaadhaa ta'e. Suudii dha maaltu suudii dha suudii haalli siidhaa waa akkamitti. Akkasitti waadii ta'uu asirra dhaqee waadii ta'uu asirra oguun dhaqee waadii ta'uu asirra dhaqee. Akkasitti Usmaan tarree tokko bira dhaqee. Usmaan sagasitti dalagaa karaa waadii ta'uu asirra kan achi dhaqee jira. Gaafas waadii ta'uu asirratti maashaallah Oromoo wal jaalattis boon gaafas. Laal namichuma tokko nama 8-9 daleessifatu. Ooyiruu takka. Ooyiruu shuyyaa jenii. Namoonni beekaa jirri gaafas maruu hojjetan leerra. Namoonni beekanii. Amma shiroo akkasitti ijoolleen san na yaamte gaafas dhibba torba raatimni demoo sobra jechuun ka raatii wajjin afaan arabaati. Bara meeqa amma bara sayyaa jechuu dandeessaa? Maalan jalatti sharafa shaati jireenya akkasiisa. Akkasitti gaafas kaadinga kumaa lama wayii kana awwaatti gaafas dhiismee amma cirraa moosina jenii moosina dalagata gaafas. Moosina tokko dalagannaan siin jenna gaafas. Moosina jechuun afaan Oromootti maal? Moosina jechuun ganna tokko achi dalagachuu jechuudha. Facaasii takka gartee uummatte maantuun tokko dhaabanii akkasii hanga buqqee akkasii ooyiruu sanii akkasirraa shaashii goggoguu jenna. Moosina tokko jenna. Amma fakkeenyaaf akkuma nama hirtaa namaa wajjin walitti dalagee jechuudha hanga bishaakkee eeggatu. Raatii bakka kannus ni kanna akka kannu baatus ni jiraata gariin kanna ni kanna. Akkasitti kana baba dhaabuu jira. Tokko jira immoo eegatti maantiin finne booda namichi tokko wallahi nu fudhatee nama 9 nu fudhatee baadiyyaa tana keessa nu geesse hawaa nu dhaabsisee hawamni san bilcheessinee hawama san fayyadee finnee achi booda maallaqa jennu isaa ta'e halkan makina nu fuudhee maaxaarra nu dachaasee maaxaa jedheen bakka baadiyyaa tana immoo dalagaa eeggatan. Achi nu dachaasee wallahi halkan maallaqa jennu isaa
tuba ma jata nan gacan ay turan kana tahay nuukan shata wana la niyo masaariif sigan ma jata masaariif sigan aye masaariif sigan rational nga agasiga achi dalaganne maga ek kismu usin sindalaganne malakas kaishate bagre au gauli kharriya riya kan masga riya kan ada ko uli na masjid ke jirusu bilte और मैं कैसे तो इरादे वाले नमक गरी गावस अका मुम्मा करती 400 राधे भी रिया तक इंजन तुम tuba ga gise tan kamta ita amma kasiti bicara ya ko jira ati walu ti wa dara isuma ati bicara dir to kono jira arabi bakre yani kasi alkarji da inu geise alkarji da alkarjis ati coba dalaganne alkarji chu geise mti wal do asal kana oni area digat kasi sen area di alkarji अच्छा मत को दे अच्छी किस माला को आते को दे amma ko ne wa ko ku yano rama riya jechuun riya jechuun akkana magarte biram bariye namni ko garu biram bari akka silal atriya magado uda gural kar jire idar ke chaisa malum ma de idar ifete akasi yad dawa riya tan jiru isu ye chuda riya kana riya de ko chun acha hisabad uli tijaram din aye gavas ga baramu ni balai zambar bi balai sudi ni balai jana ro agasiga sudi tana isum nedo hunay nene dalaga taka ne dalaga kola mutas warsha to kola dalaga warsha sivila hana is akasi al karjira la dura tabuk yani ne tabuk tak dalaga bare dura chane awale chigo tani me me hota riyad mana dalaga jala ofne mal karjiga duru koine duru garaga tani amma chirra anu bore nuge ise dalaga warsha ta kachuma kai riyad ma kai dalaga warsha ta ne tam baati latti dalaga kam baati tani tele tandara baati kumala ma ayo ayo agasiga baati kumala ma agasi dalaga ne khao numa kam baati lamade mala ka fudu je wallahi billahi yo video na me ku jira jere sanno khafla baati lamade ka fudu galgal maru fudu tani male umana finche anis angkar ya jiro no michiyo to janajane ti jira janaje jiram to wabra jiram ya michiyo sol phone ne jiyon zano ma ya jirte muki mata te jirte ni ni amma ya kana wal phone ay chala to tunna kab dene bradis siyenya kaya kono jiram ya wae chala la kale wae ji amma ga Musiyo belum mulai kamu nih dia karena yani lal batin betul tidak laga raya dengan pet. Haye, dia karena orang ada yang kaisi dengan betul. Ya? Haye. Awal mau karena referensi meraji dan aku campur atas karena mana chat dia aja. Mana ada saya kuda. Galu karena mana orang senu. Makri or. Referensi meraji itu beberapa sini sedang dulu timur. Mau teman. Karena anu kau ini nggak. Tuh makanya orang rasu kan. Kada dan kecilin. Kau tuh yang pun. Aku ni rewat, kamu ni rewat. Aku tani jualan gitu. Aku ni orang. Kawan. Kawan sekarang namun terus sana. Aku khusus kerja. Gua lama sedia version. Gua pagar tu gua kalau nanti. Acara makan itu apa dia? Acara uli itu apa dia? Apa aku gundu? Kau akan makan apa deh? Aku sih tu guru punya. Gua Jadi bagus teh, lokal temas. Karena jadi dewu, baris ya me. Mau somana karena kita dah yang somana kali. Oh, fit anu neng ganda somana. Bagaimana? Mana cana malah. Nah, geraja waktu dewu university kawas. Lama ga? Akan waduan demu. Akame. Wah, befana ya. Aku befanu haye. Kamati aye kalau. Kamati aye kalau haye. Jualan kan, iya kan sih turun foto ya kono dinas mal kono mana bayar, pajak, nih ramu. Ya ada no, ya ada no kau isap dia kan, kasi buka wajib jiran nuge sih, buka wajib dan kaji dah, अच्छा kaji dah senuge sih, cie jalan lo bawa nih lalan. Agak sih, karena jualan beres jadi ya beres jadi, tahu sih jualan beres jadi, nama lama. Orang
Baba June, Rambram Nago Jado, Yadano, Yava no Jiga,